kamoo eekiyyaa jetti dubartiin jaalatamte san akka aadaa Oromootti. Kanaafuu jara lameen walii baafneetti akkasii moo amanfeetamu hayaati dhagee ila dhagee hayaati. Mee callisii dhageeffadhu callisii ruusuma sanuu nyaattee hin bayyananne callisii dhageeffadhu waan namni siin jedhu waan namni gurguddaan siin jedhu callisii baay'ee gabaay'ee otoo adu ijoollee katabaasisee ji'a saddeessi jaallatee callisii dhageeffadhu uummata. Hayaati dhugaa murteessaa jirraa bara mana jamsii jedha. Fooloo nama paaraadhaan beektan kan nama keessa mul'isu. Kanaafuu jechuudha. Kanaafuu wayita namni waa dubbatu laal wayita namni waa dubbatu isin ammoo fooloodhaan nama gammachiisuu qabda yoo giiftiin qabaatu maasaa bareedaa haasa'u. Yaa maali beektaa nama keeti qaba bakka maaliif seenaa dalaguu qabda kanaafuu jechuudha. Warroonni akka sheekaa gobbaa kadii rubbannaa ol galchi warroonni akka sheekaa gobbaa warroonni akka roobsan hayaati irratti viidiyoo dalagaa huccuu madaamiitii wanni godhattee jira huccuu godhatteedha mucattii daa'ima. Mucattii namni kamuu haga mataa feemasii guguddoo miidiyaa kanarraa booti namni nama arrabsee famasii ni jiru akka waan hayaan zinaa dalaydee karaa irratti sii galee mucattii daa'ima sheekaan gobbaa bakki inni dhageen haasoo hin jiru roobsan bakki inni dhageen haasoo hin jiru siinqee ruubii qamaa dunqooroma haa jiru akka roobsan osoo kushiinaa keessa deemee mukuraniin gurraa yaa'u kaarotiin gurraa yaa'u. Asirra ol baatee iyyiti. Usul karu Assalamualaikum Baliyo. Waalaikumsalam. Soda miira Jamal warri as keessa jirtan. Haadha nama arabsi desra jeete. Haati nama kabajaa qabdi. Balayyan kiyya Baliyo mucaa roobsan kuni namni yoo baalagee ta'e mucaa roobsan kana baalagee haaqi nama gartee haadha abbaa qabullee hin fakkaatu mucaan kuni gorsa namni itti dhiyaatu. Maaliif? Akka sareetti nama hunda ciniina nama isaan dubbanne dhugaan isin hin jaawallaa namallee kukuunfadhu garuu immoo roobsan lageedha. Nagayatti gadirii kiyya mana murtii dhaabatte. Maafi mushkilaan rakkoon qabu ammoo mucaan roobsan jaamu kun of kabaju qaba. Maaliif nama viidiyoo suuraa namaa gartee of duubatti hidhee yeroo hunda xiqqaa guddaa arrabsu. Haadha ofii gaaf kaba. Hayatiin galcha hayatiin naa galcha koi kadda hayatiin galchi jo jaman hayatiin ufte hayatiin ol galchi likki timna ayu onu galchi Wallahi jaman baadiyyoon hayatiin agaa soddaan adu botu di same kadirna guddaadha hayatiin galcha boo jaman ayna sonu Kubutan kutu daga galchin ya sai kuma nagara sa rami tin galchin ko min Nin fita da gutaka roobsan kanan dura haadha warraa kiyyaa osoo nuti isa quban qabaanne osoo nuti takkaa maqaa isaan kaasin haadha warraa kiyyaa if duuba kaayee arrabse osoo silaa dubartii kabaje silaarraan tana mucattiin tuni intala arsiiti kabajuutu isarra jiraata ture. Arsiin dubartii namaa kennite haadha namaa keessattuu haadha rayyaan kiyyaa arrabsee waan isin hin qabne hunda jeen siigalee silaa akka aadaa arsitti akka aadaa oromootti haadha warraa namaa takka. Yoo isiin balleessiteewu abbaa warratti himata malee arsiin intala saniitiin dubbattu. Kanaafuu roobsan baalagummaa keessa kutee haadha warraa kiyyeef duuba kaayee arrabse jechuudha. Ani gaafa san deebiniin deebisaaf ture garuu inni kopheetti yaa waan hin geenyeef akka shintibeetitti tuffadhee tuujee tufee bira kutee jechuudha. Inni wanni inni beeku ganda keessa deemee dubartii arrabsu unoo micatti amma hayaatu miskiina tanafaaf duuba kaayee arrabsuu xiqqeessuu kana wanni inni beeku. Wannummaa inni fe'ema seenuu wallahi guyyaa tokko roobsamee jecha gaarii tokko dubbatee fe'emase namni juba isaa ba'u hunda dubartii arrabsuu xiqqeessu haadha isaati dubartii jechuun aadaa isaati dubartiin kabaja qabdi yeroo mara alawaadaa keessaa achi hin ba'u kana hojiin isaa kanaafuu yoo dhiira taate akka dhiiratti bakka dhiiraa oolii bakka baadoo kana galchi jennaani galatoomaa ulfaadha. Galatoma. Wanni orgachi dhugaa jedhe kan jiru banna. Ay namni yoo namatti waa deebii deeme ይመስለኛል እናርጋንሌ ዋን አከሰከሲ ወልማገለት ረባ አላፍስ Donqooroma hayyim roobsam ittibbaal sawiyyuu faaraa sagatee kunkaa osoo dinnicha faaqu dinnicha dhaabatee mucucaateetiin barmeetii mataa dhahe dhageeffadhu. Keekaa gobbaa osoo siinqee qabamu deemu siinqee eegee rakkatteetiin bishaan qorraana qabaa jedhe fokkataadhaan isintu hayaatiin arrabsaamu donqooroodhaan hayyim
ummata hayaatiin fincaan hayaatiin geettan sagatee ulla kadir ubbanaatu bitanii soddaa kenna haa dharaa walga jaaromsanii sheekaa gobbaallee ol deebisaaf Boromsanii kun araaraadha Para mucaa roobsan jedhanii kun yaa akka gisee hunda dinnichi munciteessee mataawwan nan buusa. wallaahi wabillaahi oh naariifsanii Kunni Wallaahi kasbaan akkanaa jiru. Yaa Mee roobsan mee waan siin jiru mee fakkeenyaaf naafii maal si gootee arrabsita gaafa san. ani maal godhee arrabse Kadir ani dhagayi. wallaahi Waan tuquun takka qabdu illee naafi balleessine badii ka qabu sima mataa keeti. La dhimma kiyya dhiisi dhageeqa. Wanni miidiyaa irra dhufe wanni nuti ilaallanne hin jiru. Mara keessaan Abiibii gaafni ati dubbatte Abiibii dhagayi jaartiin Abiyyi Ahmad miidiyaa irra jirti jaartiin Joowar Mahmad miidiyaa irra jirti jaartiin Sheekaa miidiyaa irra jirti jaartiin nama miidiyaa irra hin jirre hin jirtu. Ati fakkeenyaaf gaafni dhageeqa ira dhageeqa. Mee gaafii deebisa gaafii olii deebisa. Gaafni ati Waa baratu namni gaafni ati haadha warraa kiyyaa arrabsite gaafa ajandaa. Dheengaddaan gaafa hangartee haati warraa kiyyaa alhamdulillahi ilmoo argannee jirraa Oromooti. Asumaanu bagalma argatte Kadiru mabruuk bagalma argatte ayyaa abbaa jedhu kaguddatti yaadu galatoomaa jenneeti Oromooti namni Oromoo ta'e namni nuuf hin gammadin hin jiru. Oromooti galatoomaa yoo gaa namoota gartee tokko tokko gaa nama gartee ijji hinaaffaa waanyoo yoo ta'e malee namni nuuf hin gammadin hin jiru. Kanaaf Oromooti kunoo gammanneerraa isinillee nu gammadaa jenneeti dubbanne achi keessa nama xu'ine hin qabnu nama xiqqeessine hin qabnu ganda namaa xu'ine hin qabnu nama gartee wanni taane hin qabnu miidiyaan keenya kan irratti gartee Oromoo gammannee gammadaallee jennee dubbanne miidiyaan keenya mee ati sababnummaa yeroo san irra dhaabbatte ajandaa deemu jiramoo nama xu'ine moo si xu'ine moo gosatee xu'ine moo Isin haga keessan nu mul'isuu baattanii namni isinitti siqee haga keessan yookaan waa isin hin jedhu hin jiru yaada isin irra bahu hin jiru jecha badii tokko namni isin hin jedhu hin jiru yoo isin wal kabajjan nu isin kabanya isinuu saree wal hanqiftanii asirra wal bubbutaa turtanii nu garam isin kabanya. Kanarratti anillee uummanni viidiyoo sirratti dalagnaan anillee akka namaatti gabba'e viidiyoo dalage. Roobsan bartaan barakin jeeti dheengadda tanaa si gaafadhe bar dhimma dheengaddaa kanarratti maal si gooneeti liqii tamnu kanniteeti yookaan rakkoo maalii nurraa qabaatee yookaan maal balleessineeti nutuu ta'ee sin jechuudha jira gaafii bar. dheengadda maara dalee dhiqoo itti roobsan kaka duraanii haa ta'u. Dheengadda dalagee roobsaanidha. Dheengadda duraanii miti. Duraanii wallahi gaafa bar dheengadda ji'a takka dura. Gaafa mijattiin hiikamte gaafa mijattiin hiikamte ji'a takka. Abbo roobsan fataa yaasin qabu wallahi billahi kaasee amma deemi roobsan. Ay amma dhagaa maaleesh amma waan tokko isinitti hamu qoy roobsan riipoorti godhanii hin jiru bar. Amma na dhagaa. Amma na dhagaa. Yaartii soddaatu kun. Mee qoa ka baariyo an masala amma nuti nama gurbanaadha. Hedduun keenya akkanatti wal bira dhufnee waliin Abbo hayaatiin galchi nama tokko jalaa buusi jaamsi sira mujattiin nagal jedhaa barreessaa argina. Ni namni tokko dhumaan jalaa bu'aa warra keessatti falfiqiriidhuma. Taa'uu fedha beektaa namni bakka akka. Arsittii san gabbuusi durba keessa raame durbi maal asii gootiin arsittii gabbuusi hayaati dhiiraa ol galchi. Obboleetti. Mucaa. Arsittii jalaa bu'u bakka. Fiqiriidhumaan jalaa bu'u isii. Galatoomi wallaahi. Ayati Na haa nyaata sareen ibadde. ايش اسمه انها Baaliyyoo xiqqaadhaa roobsanii raggati. Maa raggatamaa roobsanii mana gabbaany maaltu nagal. Hayaatiin ol nagal roobsanii ijoollee gatamaati. Osoo dhuftee na waraante billaa san ofirraan buqqe ofirratti ilaalee sikkol. Ila dhagee roobsan ila dhagee waan takka qofaan si himee fi bu'a Jamaal. Ayuu laa kosta Wallahi qofaanii. billahi akkuma ati baalagee taatee arrabsite san ani ati isii jaartitii arrabsi jaartii jechuun haadhateeti dhala jechuun haadhatee baleeyteeti. Akkuma ati arrabsite san ani haadhatee gaddeebisee akkuma ati isii xiqqeessan haadhatee gaddeebisee xiqqeessuu hin danda'a ture. Garuu faayidaa naaf hin qabu. Namni ati ana arrabsiteef yoo si arrabse faayidaa naan qabu jechaatu na caliise malee akkuma kee baalage akkuma keetti Mee atamma Kadir haadha gudeedee biyya jechootaan achirratti fayyadamee ta'e san irra deebitee dubbachuu dandeetta. No Jecha badaa kan fayyadamu. lama deef arrabsuu jaam lama deef arrabsuu Lamma jaam arrabsuu jecha ati naan jette jecha badaa kaasiin jedhe yoo jiraate kaansi arrabse yoo jiraate
silaa ufii keetii Habibi, naafi Habibi isaa ati kanaan akkana jedhaa turte. ilmoo tiyyata halaalaan dhalatte haraama gootee bar ilmoo tiyyata halaalaan dhalatte haraama gootee arrabsitee bar ani gaafa san ilma haati ollaarraa deesse jedhee si deebisuu hin dadhabne yookaan ilma gartee abbeeraan saluu ture jedhee si deebisuu hin dadhabne. Ani dhagayi waan feetellee yoo naan jette ani waan isiniin waliin jettaniin alatti yoo jecha takka itti dabale jechaan itti dabale san naa himi. Ishi ila roobsan ila dhaggeeffatu nama kumaa dhibba lamaa jiraami ila roobsan nama kumaa dhibba lamaa jiraami ila dhage yoo naafi jecha isiin jettu san viidiyoo qabaattee naa ergite ani dhugumaan jecha sanillee qaba ila dhage jamaal baaliyyoo dhaggeeffadha yoo Jaamsi bidaata mana buuste ana mana buuste. Mana buuste atille callisime. Kadiri las asau fi. Koy baaliyyoo ana mana buuste. Ana mana buuste sani maali buuste. Bidaatam. Ansi deebisiisaa jira bari sallee ol deebisisaa jira koo itti Ola samumbele kana deebistanii ana diftanii. Baaliyyoo arrabsaaraa kun dhommoo qaanii gadar baay'ee nurraati. Ufii akka kaambiyaa dhiisa nyaattee biyyaa. Kadir dem Kadir buy Ola matti fuga andi se kunu hararra. Jamsi yuuti qaba dhugaa waan kan dubbati Dokke afaan udaan harree fakkeessitee waan andee cibba laqaa qaba. Batee wal fuudha. Gara lama wal deemturoon fakkaatu lafa manaa godhatee. Albaati. Maal irraa baraate? Waan kiyya nyaatte? Abboo Jamaal yuuti qaba dhuu jallishe. Hoolaa liqimsite ati kama hoolaa dhaa Wal fuudha. Mi'aan yooma guddatan jedha barri mee qoyaana sheega ana arrabsiisa beelaa sammuuf garaan ana arrabsiisa takka tuwa seen agatti roobsan waa nyaatu roobsan dhugu roobsan hammaa madaqu roobsan fincaa'u roobsan caatii qamu roobsan haraqee dhugu roobsan roobsan rabbate Qalalli godhiiti. maqaa kiyya nan kaasinan Shawaayyee qalalli godhiiti jecha. Bakkaasi jala Roobsaan eessa dhalatte? Shawaayyee hiyyuu amaraan hiyyoomte tana eessa dhalatte? qalbiin isii iyyuu Hayaatiin lolaa jirtaa miti. Hayaatiin fuudhi ati. Hayaatiin fuudhi. Yuuyuu keessi haa quunca'u hayaatiin fuudhi. Wanni dhommoo qaaba wanni keessaa dhume kobbee Roobsaan hayaatiin barbaadaa qabduu baaliyyoo lafaa kanan beekaa. Ishaanis haa quunca'u hayaatiin duuf. CDCL maaltu isii oolaa waliin laqa ishee. udaan hayaatiin geettu udaan hayaattu si caala wanni dhommoo kana nurraa buusi ani sheekaa Hayaatiin gobba udaantuu maal nyaattee udaanti ji'a lama teettee ari'amte maal nyaattee udaanti. sheekaa gobbaa horii Maal bonaa nyaattee udaanti. horii bonaa abboo ati dhagahi gaafa garatti buutee maagaa gara jirtu san kiniinii sii binna rakkoon qabu minni tokko kana si godhee minni si keessaa nyaata nyaata wanni wayyaa si dhokke kana doktora bira deemi Imade olaan jaalate. Ayaat ani maali beektaa ila miira keessa illee seenu atillee jecha shawaayyee akka ati taate yoo marge beektaan ji'a lama teettee su'uudii ji'a lama teettee abbee lafa kontiraata kennatee ala si oofee huccuu arabaa godhattee konkaa shawaayyonni si adanne itti harka si dhooytee likkii tartee otoo shaafadhu qilee buute. dubara eessatti biyyaa ba'a achuma qotaa jiraata Kaayiroo jira akkamitti suudii dhufee waasii godha kunuu hoolaan suudii si bira jiru roobsaanii kunuu waasii godhe achittuu si baasuu hin dandeenye. Gurgurannee suudii iyyuu geenne deebine cinii ati yoom cinii roobee sanii keessaa iyyuu baate. Tunillee nama arrabsitti goggodduuni qallaba yoo dhabde kiniin yoo fixatte qallaba yoo dhabde qallaba sii baafna. Amma dubbii jiraa kana Ayaat bar fedhii keessii guutaa an fedhii keessii guutaa bar yuuyyuutu na Meechalisa hayat andi limbes sheeka meeroo takka mee callisaa bee. Hayaat akka jaalatuun beektii bar akka Abboo sheeka jaalatuun callisii yaaki. gimbillitee mafaakaa idallam rigaa bicha afaan abbaa harkee keessa seena. Yeroo takka callisi mee sheeka. Ala ila dhagee. Amma hayaat ila callisi mee. Hayaat yeroo takka obsi. Akkam goota nama dubbii obboleettii teenya hayaatii fi sheekaa tana. Amma walitti araarsinaa boo. Oromoon laal dura dubartii gaafatti jara lameen fiddee. Hayaat jallisi qaama. Hayaatu si jedhe. Abroonni taasisaa. Oromoon dubartii gaafatti akkamitti dubartii gaafatti yoo namni lama irra wal lole fidaniiti
maal si haa qixaaxanii jaaniin jara lameen kana walii baasaa kamoo eekiyyaa jetti dubartiin jaalatamte san akka Akkas. aadaa Oromootti. Kanaafuu jara lameen walii baafneetti akkasii moo amanteetamu hayaatu dhagee ila dhagee hayaatu. Mee callisii dhageeffadhu callisii dhageeffadhu callisii ruuzuma sanuu nyaattee hin bayyananne callisii dhageeffadhu waan namni siin jedhu waan namni gurguddaan siin jedhu callisii dhageeffadhu baay'ee gabaay'ee otoo adu ijoollee katabaasisee ji'a saddeessi jaalatte oola callisii dhageeffadhu uummata.